Ashama akkamii daawwattoota keenyaa kan Asham Tech irraa qophii gabaabaa barnoota akkaawuntiingiitti isiniif qabanne Fundamental Accounting waan jechuudha. Irraa chapter 1 eegaluu fi namoonni barnoota keenya kanaas hin dhageenye yookaan hin hubanne akka nuti afaan Oromootiin barnoota isin hubachiisnuuf qophii keenya xumurree eegalee jirra. Keessafuu warra accountingii kan taatan barnoota keenya kan akka hordoftan isin beeksifna. Barnoonni keenya kanarraa fundamental accountingii isinis saahibban keessaniis haa ta'u isinilleen subscribe godhuudhaan barnoota kana nu hordofuu dandeessu. Waan isin duratti gadhiifnes if duraafis kan isin barbaachisu yoo kan jiraatu ta'e amma ammoo gama viidiyoo qopheeffanneetti isin dabarsina. Okay, jalqaba irratti chapter 1 eegalla. Introduction to accounting and business jedha. Okay, nature of accounting and business isa kana halaalu ta'a. What is business? Jalqaba business. Business is an organized in which basic resource input jechuun isaa business jechuun yookaan daldala nagade jechuun gurmaa'insa organization jechuun in which basic resource input fayyadama bu'uura qabeenyaa irraa kan eegalu ta'a jechuudha. Such as fayyadama bu'uuraa kan jennuun kan akka material and labors meeshaalee ittiin fayyadamtuu fi humna keenyaan jechuudha. Which are assemble and processed godha jechuudha. Assemble materialii fi laaboorii faadhaan assemble fi process eega goone booda inni maal godha to provide nuuf kenna provide good or service output fayyadame jechuudha. Good and service nu fayyada jechuudha. Nuti maal goona to customers maamila keenyaaf kan dhiyeessinu ta'a. Maal irra dhaabbanne such as material and labor irra dhaabbanne isaan kan akka guruudhaan organize guruudhaan kan finnu business jedhama jechuudha. Okay, the objective of the most business is jechuun isaa kaayyoon naggaadee yookaan daldalaa irra caalaan isaa jechuudha. Irra caalaan isaa to earn argachuudha, a profit tirfii argachuu yookaan bu'aa argachuudhaaf jechuudha. Okay, profit bu'aa jechuun profit the difference between the amount received from customer. Profit jechuun garaagarummaa amount receive fudhattu from customer maalirraa maamila keetirraa kan fudhattu bu'aa jechuun maanu for goods haa ta'u or service haa ta'u isaan kanarraa customer keetirraa receive kan godhattu maallaqa ta'a waan isaan irraa argattu san jechuun the amount paid kan siif kafalan jechuudha. Guyyaa service dhiyeessiteef saniif isaan paid si godhan jechuudha. For input used isaan waan itti fayyadamuu deeman san jechuudha. To provide atis ni kannitaa fi the good and service provide godhaaf jechuudha isaaniif good and service kanaas jechuudha. Haala kanaan akkanatti profitiin siif dhufaa jechuudha. Okay, gama itti aanutti types of a business gosoota daldalaa yookaan gosoota naggadaa kan jedhaman irraa isiniif hubachiifna. Okay, gosoota daldalaa yeroo jennu 3 types of business operate for profit include service, merchandise and manufacture business jennaan jechuudha. Isaan sadiin kun types of business jennaanii jechuudha. Isaan sadiin kana jechuudha. Okay, jalqaba service business. Service business jechuun maanu it is jalqaba tajaajila jechuudha. Service jechuun maanu tajaajila naggadaa jechuudha. Maal tajaajila provide ni kenna services tajaajila kan rather than product to customer. Inni maal irraa bilisa haa ta'u oomishu waa oomishee customerii isaatiif hin dhiyeessu
inni provide service kan godhu jechuudha. Service business jechuun maal? Inni irraa adda jechuudha product to customer irraa. Inni maali? Provide service, tajaajila kennaa fi kennaa qofa jechuudha service business jechuun. Inni lammaffaa merchandise business jennaan. Merchandise business jechuun sell product. Kun kan meeshaa gurguru jechuudha. They purchased innis bitee yookaan kafalee from other businesses. Naggaadee yookaanuu daldalaa biraatirraa purchase kafalee fidee bitatee jechuudha. To customer maamila isaatitti kan maal godhu jechuudha sell product kan gurguru maal jedhama? Merchandise business jedhama. Gabaabumatti merchandise jechuun akka fakkeenyaatti yoon isiniif kennu warra shaqaxa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf warri shaqaxa qabu beheeti bukaara biraa dhaqee waan kaartoonaan bitamu haa ta'u kan fedhe bitee fidee dukkaana isaatti galchee kastamarii isaatiif kan gurguru yoo ta'u kan ta'e merchandise business jedhama jechuudha. Okay, manufacturing business. Manufacturing business jechuun it is change basic input. Inni kun jalqabumarraa'u itti fayyadama jalqabarraa kan dhufu jechuudha. Maal? Finish good kan hin taane jechuudha amma asirratti. It is basic input. Fayyadama jalqabaa san jechuudha. Fayyadama jalqabaa kan ta'e jechuudha. It is input jennaan jechuudha. Input into product are sold. Oomisha jalqabaa san kan maal godhu jechuudha? Sold kan godhu jechuudha. Kan gurguru jechuudha. Eenyu gurgura? It is sold to customers. Inni kunis akkasumatti maamila isaatiif oomishee fidee gurguraa jechuudha. Manufacturing business yeroo inni gabaabumatti qonnaan bulaa keenya jechuudha. Qonnaan bulaan keenya amma ni oomishaa jallisiitti godhatee waa hunda itti godhee baasee kastamarii isaatti kan gurguru yoo kan ta'u ta'e manufacturing business. Egaa jalqaba inni maal jechuudha? Basic input waan ta'eef jechuudha. Basic input jechuun nama jalqaba fayyadamu baasu akka itti fayyadamnuuf oomisha jalqabaa jechuudha. Inni kun akkasitti fakkeenyaaf akkanaaf fudhatanii isiniif hubadhaa jechuudha. Evolution of accounting kan jedhu kanas ittuma fufna. Okay, types of business akkanatti ilaalle amma evolution of accounting kan ilaallu ta'a. Accounting has evolved response to social and economic need of society. Accounting jechuun kan deebisee yookaan mul'ata hawaasa tokkoo kan ta'e maal jechuudha? Soshaalii fi ikoonomikiidhaan haala barbaachisaa ta'een kan hawaasa tajaajilaa ture yookaan tajaajilu jiru yookaan deebii kennaa fi a business in the society have become more complex over the years. Maal jechuu fedheeti amma diinagdeen yookaan nagannii fi hawaasni amata yookaan waggaa dur jechuu kompleksiidha waliin wal xaxaadha. Hawaasnis biizinasiinis wal xaxaadha akkan hin taanetti dalagama akka bakka hojiin wal qixummaa waan kompleksitee qofa kan qabu jechuudha. Garuu accounting has developed. Accounting kun yeroo guddatetti new concepts and new techniques. Maal fidee dhufe jechuudha? Konseptii haaraa fi tooftaalee haaraa fiduudhaan biizinasiin kun akka developed ta'u, accounting isaa developed akka ta'u, hawaasa wajjin akka wal qabatu, kompleksii san akka dhiisafamu kan fiduudhaaf yaalii godhee jechuudha. Okay, definition of accounting ilaalamu. Accounting jechuun maali hiikaan isaa? Accounting is the process. Inni maali? Adeemsa maali? Identify and measure. Adeemsa ittiin addaan baafnu, ittiin safarru, and recording ittiin akkasitti galmeessinu, classifying kan itti addaan qoqqoonnu, summarizing kan ittiin goolabnu,
reporting and communicating kan ittiin gabaasa galchinuu fi kan ittiin wal qunnamsiifnu jechuudha. Accounting jechuun waan dilla kana qaba jechuudha. Ammallee and interpreting economic and financial events kan jidduu seenu economy and financial irratti taatee taatu jidduu seenee kan hojjetu akkam godhee for use fayyadamaa saniif maal godhe jechuudha. Interested party abbicha waan ragaa san barbaade maal godhaaf jechuudha. The purpose of informed judgment godhaaf jechuudha. Haala eventii qabuun murtii eventii qabuun kan kennuuf jechuudha yeroo ragaa barbaadu eenyu jechuudha. Interested party san jechuudha. Abbichi barbaadu jechuun marrachaa jedhamu san yeroo kan barbaadu inni maal godha. Purpose of interested judgment murtii jedhaa wajjin evidence ragaatii wajjin kan qopheessuuf inni decision murtii qubsaa haala ta'eetiin kan yeroo barbaadametti accountingiin qopheessee kennuuf jechuudha. Yeroo kam yeroo use by interested party barbaadu sanitti kan accountingiin informed judgment and decision godhee isaaniif qopheessu jechuudha. Okay, keyword include in the definition ja. Isa kana jechuun waan fayyadamne jechuudha. For definition of accounting keessatti jechoonni haaree yookaan jechoota hiikaa accountingiitiif kan isaan hanga kanaa jechuudha. Isaan akkanatti asii gaditti agarru kanaa wajjin jechuudha. Isaan kun akkuma as keessatti agarru identify, measure, recording jee akkasitti qadeemu jechuudha. Isa kanaatu hiika adda addaatiin ibsuudhaaf amma yaalii baase jechuudha. Isa kanaas takka takkaan ilaalla. Okay, mee jalqaba identify hajoo kana ilaalla. Identifying hajoo kun akkuma accounting definition keessa jirutti it is tracing and collecting record. Inni kun maal jechuudha? Kan walitti qabee waan information yookaan gabaasa ta'e hunda galmeessu and economical activity adeemsa diinagdee sosocho'aa jiru kana kan galmeessu and accounting record and report ammallee kan galmeessee maal godhu jechuudha. Report godhu only those economy amma kan galmeessee report godhe kun only those economy kun maal ta'uu qaba. The organizing walitti gurmaa'u qaba. Yeroo walitti gurmaa'u organizing eegatee booda which can be expressed ibsuu qabdan in terms of money haala maallaqaa yookaan haala hisaaba herreegaatiin record and report kana galmeessitee haala maallaqaatiin ibsuu fi danda'uu qabdaa jechuudha. Identify jechuu qoftiin. Okay, hayti aanu analyze and measure. Analyze and measure xiinxaluu fi herreeguu yookaan safaruu jechuudha. Yeroo akka definition isaatti ilaallu akka accountingiitti jechuudha. It's determining whether the economic activity bring change. Inni maal jechuudha? Diinagdee sosochaa'insa diinagdee kan dhufe jijjiirama dhufe yookaan tirfii dhufe san jechuudha. Jijjiirama fidame san jechuudha. Maal godhuudha? Organization gurmeessitee expression godhu ammallee ibsuu qabda. Waan walitti organize goote jijjiirama fidee sun hunda maal godhu qabda ammas change godhu qabda. In monetary terms haala maallaqa ta'eetiin ibsuu qabda. Fakkeenyaaf maal jechuudha? Ati qarshii kuma tokko kan qabdu yoo ta'e measure goote kuma tokkichaa san yeroo hojjetame adeemsi change jijjiiramni dhufe sun qarshii 1,500 yoo kan ta'u ta'e ati adeemsa kamii ibsuu qabda? Adeemsa maallaqa ta'eetiin. Adeemsa fakkeenyaaf huccuu bittee huccuu hanganaan qaba. Huccuu 5 naafee osoo hin taane qarshiidhaan hisaabdee hanganaatu jijjiiramaan hangana qarshii hanganaatu dhufee jettee haala maallaqaatiin ibsuu kan danda'u ta'uu qabda jechuudha. Kun identifying qajeelmu kun garaagara amma analyzing the measure kana wajjin. Identifying waan galmeeffamee fi waan gabaafame kan
haala maallaqaatti deebisuudha jechuudha. Garuu analyzing and measuring kan kun immoo economic activity kee kun jijjiirama fide san jijjiiramni ati fidde sun haala kamii change ta'uu qaba haala maallaqaatiin report gootee galchuu qabda jechuudha. Recording yeroo jiru it is a systematically haala maaliif jechuudha haala sistemaa ta'een jechuudha. Record godhu record of effect of economic activity bu'aa yookaan adeemsa diinagdee keetii kana jechuudha. Asseetii keetiis, liabilities, capitals, revenues and expenses tartiiba orderii isaatiin sistemaan kan keessu maal jedhudha recording jennaan jechuudha. Isaan kana hunda haala kophaa ta'een kaayuu qabda jechuudha. Liabilities liability biratti liability capitalii biroo osoo hin ta'in capitalis capitalii biratti liabilities liability biratti akkasumatti tartiibaan adda baastee kaayuudha jechuudha recording jechuun. Okay, hayyaan classifying type jechuudha. Classifying yeroo jennu grouping record effect garee isaaniitiin galmeessuudha. Yeroo galmeessite boodamaan effect of economic activity into meaningful class hiika qabeessa haa ta'u groupii nati group gootee keessa kunis wanni akkasii kophatti galmeessitee keessa kun maal jechuudha meaningful ta'ee haa ta'uu qaba jechuudha. Usteetuma kan akkanatti kan lakkoofsuma bichaa haa ta'u osoo hin ta'in haala meaningful qabu kan ibsamu classifying jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Definitionii accounting isaa tokko classifying akkana godhu qabnaa jechuudha. Okay, ammas summarizing jedhutu jira. Summarizing yeroo jennu it is a gathering and arranging data needed for preparation of report and statement. Maachi barbaadee asitti gabaasaa fi waan dubbatamuu qabu waan himamuu qabu hunda qopheeffachuudha. Daataalee si barbaachisu maal godhuudhaaf gathering walitti sassaabuudhaa fi walitti gurmeeffachuu qabdaa jechuudha. Walitti gurmeeffattee eega walitti sassaabdee booda maal si godhu qopheeffattee jechuudha. Report and statement taasiif ta'u kan gabaasa sii ta'uu fi waan dubbattu quubsaa haa ta'e san haa kennitu yoo kan ta'u ta'e summarizing goote jechuudha. Itti aanummaas reporting jedha. Reporting jechuun gabaasa jechuu akkuma kaasaattu it is preparation of statement and report. Ammas homaachu qopheeffachuudha statement and report akkuma as olitti dubbannee hanatti in a manner that suit the need of user. Maachi barbaadesan waan namoonni dhufanii maamilaan kee yookaan namoonni akkaawuntii qabu hundi dhufee waan sirraa barbaadu yeroo sirraa barbaadu kan barbaachisu dhufa yeroo isaan dhufanati maal godhu qabde so as to communicate information waliin sassaabachuu qabda. Information akkam useful hiikaa guutuu nama fayyadu kana bicha dhufe suni quubsaa ta'u for decision making murtee quubsaa ta'u kennuudhaaf ati maal godhu qabda communicate information yoo kan gootu taate it is reporting jenna jechuudha. Jalqaba maal gootee jechuudha prepare qopheeffachuudha statementii fi reportii gabaasa garaagaraa hawaayee isaatii fi hima quubsaa ta'e hunda walitti qabachuudhaan maal gootee jechuudha communicate information useful for decision making gootee nama dhufe san deebii quubsaadhaa wajjin gabaasa kennitaafii jechuudha. Okay, definitioniin isa dhumaa interpreting kan jedhu interpreting yeroo kan jennu ta'u inni kun it is provide explanation maal ka ibsa kennu jechuudha. Ibsa akkam reported information gabaasa ati reported gooteefsan jechuudha. Gabaasa ati reported gooteefsan inni the users can understand akka itti fayyadamaan si dhufe sun fayyadamutti yookaan hubatutti report godhuufi qabda jechuudha. And use the information basis for decision making. Fayyadamaan san yeroo information san argu bu'uura deebii yookaan murtii quubsaa kan kennu ta'uufi qaba jechuudha.
kun maal jechuudha interpreting jennee ibsinaa jechuudha. Okay, amma isa dhuma accounting is important for the following kan jiru kana laalla. Barbaachisummaa accounting qabu laalla. It is to determine the operation result of the organization. Amma bu'aa operation godhee bu'aa argatte san organize kan godhame san result isaa sigarsiisuudha jechuudha. Result isaa sigarsiisuun importantiidha barbaachisummaa isaa irraa. Inni itti aanu to facilitate rational decision making. Inni maal godha? Kan murtii rational ta'e murtii dhugaa kan kennu jechuudha. For decision maker waan ati murtii barbaadde saniif jechuudha. Murtii rational ta'e kan kennu saniif si barbaachisaa jechuudha. Wanta dhugaa ta'e murtii dhugaa ta'e gabaasa dhugaa ta'e kan siif kennu ta'uu isaati. Inni itti aanu to keep systematical record. Haala systematically qabu record siif galmeessaa jechuudha. Business transaction ta'e nagada haa ta'u maallaqa haa ta'u transaction haa ta'u kan si godha karaa systema ta'een record siif godha jechuudha. Inni itti aanu it plays important role in all economic social system. Inni kun gahee guddaa kan taphatu barbaachisummaa gahee guddaa hawaasa biyyattii irratti fi akkasuma diinagdee biyyattii diinagdee fedhe irratti kan importantii qabu jechuudha. Barbaachisummaan isaa kana qofa osoo hin ta'in hedduudha. Importantiidha garuu kun keessaafu haala kanaan kan ibsamu ta'a jechuudha. Kilaasitti aanu characteristics of accounting information kajoo kana isiniif qabanna. Arraaf sagantaan keenya asumatti xumurama. Qo'annaa gaarii isiniif haa ta'u, qo'annaa gaariin isiniif hawwa. Asumaan nageetti isin jechuu barbaada.